Waaqayyo haa eebbifamu. Ameen. Waaqayyo haa galatoomu. Waaqni dukkana keessaa ifatti nama baasu kun haa galatoomu. Dhugaadha. Barreen gaddaa yoon naa kadhatame. Ani nama dhalaan baay'ee gaaga'amaa ture. Naannoo jagnaa faarfaata kan kana baay'ee galataan dhaabadhe. Waaqayyo haa eebbifamu. Yesuus haa eebbifamu. Mee dabala galateeffadhaa Waaqayyoodhaan. Baay'een namoonni baay'een natti qoosani. Ishiin hin deessu kana booda waa'ee ishii ani dhibee sukkaaraan dhibama. Ishiin hin deessu kana booda qe'ee keenyatti waaqatu farade naan jedhan. Achi dhiiseen qe'ee namaatti deeme. Gaafa qe'ee namaatti deemu dim jedhee waaqa kootti qabamee jiraadhe. Jiraadheen obboleessi koo raajii darajjeefaa Waaqayyo ammayyuu isaan haa eebbisu. Naannoo sanin ta'a barreen gaddaa yoona. Naannoo sana doon taa'uu warri dhala barbaaddu dubartii wayii dhala barbaadda garuu dhalaan baay'ee gaagaamtee fedha kee ta'e kootu siifan kadhadhaa naan jedhan. Gaafa naan jedhani dim jedheen taa'e dubartii tokkittiin dhufee dhaabate. Gaafa ishiin dhuftee dhaabattu hafteettaa fedha kee yoo ta'e ka'i kootu siifan kadhadhaa naan jedhan. Achumaan dhufee garuu namoonni baay'ee wajjiniin dhugaa baatu naa jedhan. Namoonni baay'een na beektu. Gaafani as ba'ee too kadhadhu waggaa kana yoona hindeessa ilma baattee dhuftee galataa dhaabattaa naan jedhan. Waaqayyo maa eebbifamu kunoo Waaqayyo galataan na dhaabe. Galataan na dhaabe. Galataan na dhaabe gaafa ciniisu na qabu hospitaala daawwan bu'e. Gaafa inni hospitaala daawwan bu'aadha kiyya bitaan na bira jira. Anke asittiin ta'uu si barreessina malee hin ta'u asitti naan jedhan. Ishii jedheetu na barreessan. Gaafa na barreessanii ambootti na barreessanii achi obboleessa kiyyatti garajeetti bilbilannan achumatti dhufee na fuudhee deeme. Gaafa na fuudhee deemu riiterii na barreessanii gaafa na fuudhee deemu achittis operaashiniidha. Ati operaashiniidhaan deessaa guyyaan keenya waan ta'eef operaashiniidhaan deessaa naan jedhan. Achiin ishii jedhee man qophaa'ee taa'e. Jimaata deeme sanbata ijoolleen sa'aatii 9 qophaa'isii hojjannaa naan jedhan. Ishii jedheetu nan ta'a. Asitti haati kiyya sanbata sana sa'aatii 7 suuraa koo fiddee asitti naa kadhachiifti. Gaafa naa kadhachiiftuun milikkita dhalaa argeera haadha koo. Waan isaan beeku malee milikkita dhalaa argeera jedheen dhugaadha. Achumaaniin bakka sa'aatii 9 hojjenne dhanii natti qophaa'an gizee sa'aatii 9 odoon ta'in halkan keessa sanbata sa'aatii 9 odoon ta'in ciniinsuun na eegale. Odoon operaashinii sanan ta'in ciniinsuun na eegale hojjaa duraa guyyaa keessa sa'aatii 8tti hundaa'e Waaqayyoon naa galateeffadha. Akkasuma ta'ee fudhadhee too galee kinoo Waaqayyo eebbisee naa kenne mucaan koo maqaan isaa eebbisaadha naaf galateeffadha. Hallelujah! Mana keessan keessatti eebbisaan olaa galu. Hin dhageenye eebbisaadhaan olaa galu. Waaqayyo dhalaan hojiidhaan guddinaan sinaa eebbisu. Mee warri galata qabdan iyya fooriidha kan dandeessan gooftaaf galataaf iyyuudhaan mee dabala galateeffadhaa Waaqayyoodhaan. Si'a meeqa sirraa bahee ture? Si'a farfaadha kun. Farfaarrattaan kunoo baay'ee. Farfaarratti ijoollee da'umsaan dhiibne garuu dugda kootti sinanne namoota baay'een natti qoosanii kunoo Waaqayyo galataan na dhaabe ulfinaan na dhaabe ammayyuu saba Waaqayyo. Biyyoonni nafee Waaqayyo alaala godhe. Mutanii akka taa'e mee dabala galateeffadhaa Yesuus. Ilmaan masinoo akkam ture waa'ee mucaa keessanii kan? Ani Waaqa darajjee bira fidee naa kadhatanii hoggaan achi deebi'u operaashinii taateedhaan dura eeggaan asii achi deebi'u natti bilbilanii milikkita dhalaa ciniinsu argineerraa. Umaan taatuun boo'innaan jedhan. Achumaanii ani gaafsidee naa kadhatanii galee
otuman mootan turin natti bilbilame egaa ishiin isumaan ciniinsifattee garaa ishiillee mattaranii akka baqaqu isa jalaa billaa jalaa na baasee gooftaa Yesuus mucaa koo Wayyo. jalaa na baasee Kaata miti. naa ililchaa sabni kun Mee dabalaa ililchaame. Kuni dhuguma to miidiyaa qabaanne Waaqayyo bar tokko sin godha. Kuni dhuguma ajab nama jajee isuma wallaqqa. Yeen baay'een awwaalee jiidhaadha. Baraadhee midhaa ta'e qisitu jalaa na baase ammallee galatoomiyaa jedhu. ay waan ciniinsaadha warra ciniinfame beeka warra wajjin ture beeka. Waaqayyo inni dubbate garuu akkuma dubbate isa dubbate otoo irraa hambisin waggaa kanatti baattaa akkuma jedhe ishee baachisee ittiin anaafsin immoo jajjabeessuudhaaf fuula Waaqayyo duraa akka isheen dhaabattu fuula keenya duraa akka isheen dhaabattee dhugaa baatu Waaqayyo jecha ijoollee isaa kabaje meessa kanaaf galata guddaa fida gooftaadhaaf.